Rifeensa dheerachuu didee akkasuma rifeensa gabaabaa rifeensa qaraddadee kan buqqa'u kan akkasuma kan ciccituuf maal fayyadamna warroota jettanidha jechuudha. Egaa ta'e viidiyoon irra qabadhe dhufee hanga xumuraatti ilaalan sin jedha. Like, subscribe, share, comment gochuudhaan maatii kennaatuuf ta'uu hin dagatina. Galatuma. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo dhagalannu waaqayyoo dhafaa ta'us illee kan nagaa sana abdii guutuun qaba. Egaati harallee viidiyoo haaraa qabadde dhufeetiin hin jira jechuudha. Egaati gama viidiyoo kiyyaattos hin darbiniin dura warroonni haaraa gara YouTube chaanaalii kiyyaa dhuftan baga nagaan dhuftan nooraa jedheetiin simadheetiin hin jira. Warroonni jalqaba turtanillee baga nagaan eegdanii akkasuma warroonni kooment gochuudhaan subscribe gochuudhaan akkasuma like gochuudhaan warroonni jajjabeessartan guddaa galatoomaa isin jedha. Eebbifamaa waaqayyo isin eebbisu. Egaati viidiyoon kiyyaarraa maayidha kan jedhudha fi hedduun kan keessanii rifeensi keenya haphiidha. Akkasuma immoo yoo rifeensi keenya dheeratu hin gabaabadha warroota jettanidhaaf jechuudha viidiyoon kan kuwarraa. Akkasuma warroonni rifeensa bareedaa qabdanillee akka rifeensi keessan isiniif haala bareedina akka isiniif turuuf akka itti gargaaramtan abdiin isinirraa qabachuudha viidiyoo kiyyaarraa irratti. Zayitii baay'ee bareedaa fi haala salphaa ta'een kan hojjechuu dandeenyudha. Egaati warroonni koomentii keessan immoo osoo isin deebisin hafee viidiyoo itti aanu irratti isiniif hojjedha. Hedduun kan keessan waa'ee street markii akkasuma immoo waa'ee forofoorii hedduu na gaafatanii jirtanii viidiyoo hunda bakka tokkotti hojjechuu waa hin dandeenyeef yeroo lammataa irratti qabadhe isiniif dhiyaadha jechuudha. Egaati har'a viidiyoon kan koo har'aa rifeensa kan keenya haala kamiin dheereffachuu dandeenya akkasuma immoo yoo rifeensi kan keenya warroonni rifeensi keessan gabaabaa ta'ee akkasuma rifeensi kan keessan haphii ta'ee warroonni rifeensi keessan ciccituuf jechuudha. Egaati zayitii bareedaadha jedhee kanan ofii kootti fayyadamee isinii fideetiin dhufe jechuudha. Akka itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Hedduun kan keessan garuuyyuu rifeensi kan kee jalqabuma dheeraadha immoo erga zayitii adda addaa fayyadamu erga zayitii kana fayyadamu qabdee dheeratee warroota jettan jirtu. Rifeensi kiyya uumamaan illee dheeraa ture. Garummoo yoo erga biyya ormaa kanatti dhufneeti rifeensi kan keenya bishaan ta'uu danda'a wantoota adda addaa irraan kan ka'e ni buqqaa akkasuma immoo yoo ni ciccita bishaan biyya kanaatti illee daddafee nama tasmamu jechuudha akka bishaan biyya keenyaa sanaa miti sababa sanarraan kan ka'e rifeensi kan koo hedduu dheeraadha garuuyyuu yeroo dheeraadhaaf rifeensi kan koo narraa dhumee ture jechuudha biyya kana argan dhufeeti. Egaati wantoota mana keenya keessatti fayyadamnurraa ka'ee immoo rifeensi kan koo deeffadhee akka deebi'ee naaf dheeratu godheetiin hin jira jechuudha. Akkasuma rifeensi kunuunsa barbaada akkuma daa'imaati jechuudha. Rifeensi keenya kunuunsu yeroo dhiibnetti hoosuu ciccitee ni bada jechuudha. Kanaaf rifeensi keenya kamiyyuu dheeraa ta'e gabaabattuyyuu rifeensi kunuunsaan ni marga jechuudha. Rifeensi hin margine hin jiru. Garuu immoo wanti rifeensi keenya barbaadu ofii keenya adda baasnee beekuu dandeenya. Zayitii adda addaa faarmaasii irraa binnee fayyadamu akkasuma online shop irraa binnee fayyadamu irraa of qusannu wantoota mana keessatti argaman irraa wantoota natural ta'an irraa jechuudha. Wantoota keemikaala hin qabne irraa wantuma mana keessan jettu hojjennu irraa osoo itti fayyadamnee bareedaadhaan sinin jedha. Egaati isinitti dheeressu warroonni subscribe hin godhan malee subscribe godhaan sinin jedha. Akkasuma like share gochuu hin dagatina. Gara viidiyoo kiyyaatti sin dabarsa turtiin keessan viidiyoo kiyyoo hojjetu. Egaati wantoonni nu barbaachisan shunkurtii diimaadha jechuudha. Shunkurtii kun shunkurtii diimaadha. Shunkurtii adii fakkaachuu danda'a garuuyyuu yaa'u akkuma beektan shunkurtii diimaan jira diimaadhuma ta'e immoo shunkurtii adiinis jira jechuudha. Egaati shunkurtiidhuma diimaadha jettanii akka fudhatan abdiin qaba. Shunkurtii kan keenya xixiqqeessinee haala asirratti argitan kanaan ni murra jechuudha. Shunkurtii baay'ee xixiqqeessinee murra maaliif zayitii isaa wanta barbaannuuf jechuudha. Zayitii baay'istanii hojjechuu yoo barbaadan shunkurtii haganan asirratti qopheesse kana qopheeffachuu dandeessan yoo xiqqeessan hojjechuu barbaadanis immoo zayitii shunkurtii hangaa 3-4 wanta akkasii singaa jechuudha. Egaati haala kanaan xixiqqootanii kattafuu qabdu jechuudha. Shunkurtiin egaatti rifeensa keenya dheeressuu akkasuma immoo yoo rifeensa haphii baay'isuu irratti rifeensuma kamiifiyyuu zayitii shunkurtii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma warroonni zayitii shunkurtii argattanii fayyadamuu dandeessan faarmaasii irraa yookiin immoo online shop irraa onanees ol jettanii yoo barreessan ni argattu jedheetanii yaada. Eessumattuyyuu ni argattu jechuudha. Warroonni immoo wanta keemikaala hin qabne fayyadamuu barbaadan mana keessanitti haala kanaan hojjettanii fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Wanta mana keenya keessa jiru ofii keenya hojjetannee baasii tokko malee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Egaati erga shunkurtii kattabnee fidnee booda walitti deebina. Erga shunkurtii kan keenya kattabnee xumurreetii booda maxibashaa yookiin immoo
wanta akka bira distii irratti ni naqanna jechuudha. Qulqulluu ta'uu qabaata. Foolii nyaata qabaachuu hin qabaatu. Haala kanaan ergaa maxibashaa irratti naqanneetii booda zayitii weeraa zayitii yookiin immoo zayituunii isa magariisa ta'e osoo qabaatanii bareedaadha. Yani rifeensaaf baay'ee bareedaadha. Egaati warroonni hin qabne immoo zayituunii suma normaalii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Hanga isin ga'u isintu beeka. Egaati ani burcuqqoo walakkaan itti godheetiin hin jira. Burcuqqoo walakkaa haala kanaan itti naqxanii erga itti naqxaniitii booda abiddarra keessuu jechuudha. Rifeensa kan keenya kan bubuqqa'u akkasuma immoo rifeensa haphiidhaaf baay'ee bareedaadha. Egaati haala kanaan daqiiqaa 30 abidda irratti ni ho'isna jechuudha. Abidda garuu qannasuudha qabaattanii. Egaati daqiiqaa 30 booda erga ho'isneetii booda erga zayitii fi shunkurtiin kan keenya wal fudhatee wantoonni zayitii shunkurtii keessaa nuti barbaannu sun gara zayitiitti nuuf darbaniitii booda abidda keenya irraa baasnee maal gochuu akka qabnu walumaan ilaalla jechuudha. Daqiiqaa 30 erga abidda irratti ho'isneetii booda akkuma argitan kana irraa buusnee jira. Erga irraa buusneetii booda sa'a tokkoof lafa teessisuu qabna jechuudha. Shunkurtii fi zayitiin akka waliin turaniif sa'a tokkoof ni tursiifna. Akkasuma akka nuuf qorruuf jechuudha. Egaa sa'aatii tokko tursiisneetii booda haala kanaan meeshaatti dhimbiifnu qopheeffannee maxalalaa yookiin immoo carqii qulqulluudhaan haala kanaan maxalalaa keessa waan darbu shunkurtii xiqqeessanii waan karattamnee fi waan keessa darbuuf haala kanaan carqii biraa jalaan godhuudhaan akka sirriitti keessaa nu dhimbiibbamu akka shunkurtiin gara jalaatti nu jalaan dabarreef nu gargaara jechuudha. Egaa haala kanaan dhimbiibnee itti fayyadamna jechuudha. Gatii carqii keessatti wanti carqii keessa waan hin gadi hin dabarreef haala kanaa zayitii qulqulluu keessaan keessee jira jechuudha. Haala kanaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Keessaa dhimbimnee guutumaan guututti shunkurtii yookiin wantoonni adda addaa keessa jiran gadi hin dabarre haala kanaa erga dhimbimneetii booda isinitti mul'ata qulqulluudha jechuudha. Normaal waan tokko of keessaa hin qabu. Egaati wantoota akka viitaaminii yookiin immoo tiitirii ooyilii roozmarii yoo qabaattan fayyadamuu dandeessanii kun viitaamin E'dha jechuudha. Zayitii viitaamin E yoo qabaattan itti fayyadamuu dandeessanii viitaaminii biraatillee yoo qabaattan wantoota rifeensa keessaniif zayitii garaagaraa yoo qabaattan haala kanaan itti maktanii fayyadamuu dandeessan jechuudha. Egaati ishee tanatti akka itti qicuudha yookiin immoo yoo miilimeetira takka qofa fuute jechuudha. Yoo tanan qabaanne immoo maankaa sukkaaratiin jechuudha. Maankaa xiqqoo tokko haala kanaan itti qicuu qabna warroota qabdan duwwaadha. Warroonni qabne immoo yoo dirqama miti jechuudha. Zayitii shunkurtii bichaa hojjettanii fayyadamuu dandeessan. Warroonni viitaaminii qabdan akkasuma zayitii roozmarii warroonni qabdan akkasuma tiitirii ooyilii warroonni qabdan fayyadamuu dandeessan jechuudha. Warroonni hin qabne dirqama miti waan ta'eedhaaf rakkoo hin qabaatu. Haala kanaaf fayyadamuu dandeessu jechuudha. Tiitirii ooyiliidha. Isallee akkuma viitaamin E sanaa maankaa xiqqaa takka itti qinne jechuudha. Viitaaminii E maaliif akka nu barbaachisu yeroo darbe isiniif hojjedheetiin hin jira viidiyoo. Akkasuma immoo yeroo dabalataan viidiyoo biraa hojjedhee akkasiniif dhiyaadhu abdiin qaba. Egaatii wanta rifeensa keenyaaf barbaachisan hundumaayyuu bakka tokkotti fayyadamne hedduu rifeensa keenya nu gargaaruu danda'a jechuudha. Haala kanaan zayitii garaagaraa viitaaminota adda addaa yoo qabaattan itti dabaltanii zayitii fayyadamtan wajjiniin haala kanaan bakka tokkotti fayyadamuudhaan rifeensa keessan kan buqqa'u akkasuma immoo yoo rifeensa haphatee kan marguu didee rifeensa keessan gabaabaa kan ciccitu akkasuma jechuudha. Egaati hedduun isin gargaara jedheetiin yaada. Rifeensi kan keessan haala yeroo kamittiyyuu kunuunsuun rifeensi yoo kunuunfamne hin margu akkasuma nu jalaa caccabee bada jechuudha. Egaati akka rifeensa keessan seeraan kunuunfattan abdiin isinirraa qaba. Gatii ergaa zayitii hundumaa waa itti naqneetii xumurreetii booda haala kanaan waliin dha'uudhaan meeshaatti dibannutti naqannee sana booda fayyadamuu dandeenya jechuudha. Sana booda erga fayyadamneetii booda yoo xiqqaate sa'a 3 yookiin immoo sanii ol illee ofirra tursiisne rakkoo hin qabaatu. Erga ofirra tursiisneetii booda
Shaamboo fi koondishinariidhaan akkuma yeroo kamiititti dhiqachuu dandeenya jechuudha. Rifeensa keenya erga dibanneetii booda shaamboo fi koondishinarii sa'a tokko, sa'a lama, sa'a sadii wanta aga barbaadan aga sa'aatii barbaadan afur tursiistanii sana booda dhiqachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee waan hojjetaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Warroonni sabiskiraayib godhaa viidiyoo hanga dhumaatti dhaggeeffachuudhaan immoo itti fayyadamaa isiniin jedha. Wanta gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naaf barreessuudhaan akkasuma wanta hin dandeenye koomentii irratti isiniif deebisaa, wanta hin dandeenye koomentii irratti dheerate immoo viidiyoo isiniif hojjedha jechuudha. Egaatii akka itti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. YouTube koo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa, laayik gochuu hin dagatinaa jechuudha. Laayik gochuudhaan hiriyoota kan keessan warroota rakkatan bira akka ga'uudhaaf gargaara jechuudha. Laayik godhaa akkasuma immoo sheer gochuu illee hin dagatinaa jechuudha. Warroonni YouTube qabdan sheer godhaan isiniin jedha. Egaatii hanga xumuraatti waan hojjetan turtaniif guddaa galatoomaa. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabajaa. Nagaa naa ta'a. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaarii.